السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني ورموتي يا قالي بكم جرتني سلامتان تيتن أني رابرك إتسنا رك أبدون سنجا أران تان هدو تكارك تيتن سنين دفه ركود أنا بافتن جيتين أبدي كبا خندورة من يادو تنين ديما جي خيتي يادو ندوركي وان تكتكنا هو بتجنان إفما هفيتشودا أران تان فران مجانا دران مالك خيانياتي دلالة رانا فيدي yaaddoo as karatti fidee qabsiisee jira Oromootiya. Waan hin ta'u dhabee ilmaa yaaddoo sadeennan yaaddoo narra dhiisee mana hidhaa seenee jira. Sababa khiyyaan hidhamee hedduu takka rakkadhee rakkoo hamtuu keessa jira Oromootiya. Dhugaa dubbachuuf saadaan tan duraa wajji jiru ni beektan jeetii yaada. Raajuun nam takka bichaa namanaa deemii jeen na biraa oofee. Ijoollee yaaddoo qoonqoo gizaan godhee mucaan xiqqaan irraa nyaatu abbaa malee hin beeku halkan hin rafu mee du'aa naa godhaan isiniin jaa. Egaa Oromooti duraanis dubartoonni tokko tokko egaa asitti dhufanii na barbaadanii na tumanii inni hin jiru faayoo dhageem waa hedduun irra mudachuu danda'a. An akkam ta'eetiin mana kana keessa jiraadhaa na dhibdee jirti. Ijoollee isaatii amaanaadha abbaan kun sababa kiyyaatti hidhamee bakkaan kaa'u hin beeku. Fuudheetiin deemanitti bakkaan geessu hin beeku mataa kiyyaa bakkaan dhaqu hin beeku. Oromootiya dhala tanas firraa shakkeetiin jira yoo dhufanii na tumanillee hin beeku jeetii namni kun ala kanaa gabbee waa fudhataa wahii bitataa waan takka raashinaa jira kuduraa jira kana bitachuunis ni mala ana nama afaan hin beekne nama gabbee waan kanaa hojjechuu hin dandeenye raajutti yoon dawwala jee namni kun yeroo takka yeroo mijjooneef jira. Sanumaafummaas yoo faraan kun deebi'ee mana kanatti na qabee akka isa askaratti fidee qabisanitti anaas qabuu hin danda'e. Hedduu takka yaada keessa galeetiin jira ijoolleen tunis bakkaan dhiisuu hin qabu. Mee du'aa naa godhaan cinaa dhaabbadhaa na gargaaraadha akka yaaddoon hidhaadhaa bu'u. Egaa Oromooti waan hin balleessa hin qabu faraanis hin jaartii isaan taane rabbumaatu harka isaa na mudee harka dallaalaarraa na fuudhe malee isaas waan hin godhe hin qabu. Jaartii isaatis hin taane kana bira dabree ammaan tana kan hin rakkachaa jiru. Mataa kiyyaa sodaadhee osoo hin ta'in ilmaan yaaddoo kanaaf hedduu takka yaaddee jira. Maaliif yoo jettan ilmaan kun anarra dhiifamee kute yoom akka isaa qabisanitti dhufee na qabe ilma kana isatti hin dhiisee deema. Faraan jaaladhee hin jiru nan jaalata jeellee isallee jaaladhee hin beeku. Silaa nama na jaalatu taatee jaalala dhugaa sannaa qabaate inni nu maallaqaan mana arabaa dalagee itti hurkee laffee narraa nyaatee dila kana rakkoo hamtuu tana keessaan namudee ammas namni rakkoo tana naqees isuma tana hunda silaa naan hin gahu jaalala dhugaa san silaa onni irraa na qabaate. Akkuma namni nama jaalatu sanitti jaalala dhugaa sanatti ibsatee na fuudha jeetiin abdadha. Laakiin nan jaalanne ani san jaalanne woomee inni dalaalarraa na fuudhee dalagaa na geessee fi waa inni jee hunda tole jee waan hin biyyaas hin beekne waan hin afaanis hin beekneef hayyamee fi waa hunda akkana balleessee laaqee sababa kiyyaa yaaddollee mana hidhaa galchee ilmaan isaallee haati facaaftee fudhee isaas facaasisiisee narratti kophaatiyya mana keessatti hedduu takka ilmaanii jechaan cinqamu jiraan tamataa kiyyaa ni hudhii isaa laaftu mallaala ilmaan isaa kan akkamiin godhaa. Ilmaan isaa qoonqoon irraa nyaata. Taana waan takkaan si mana dhagee obboleessa kiyyaa. Humaanatti hin qabdu waan na barbaaddu takka illee hin jirtu. An jaartii ta'e hin taane obboleettii teeti. Duraanis akka obboleessaa siif hin taa'etteeti nama sanirraa na fuute. Sin jaaladhu har'a bulillee sin jaaladhu. Ni beektaami waan takka illee waan takkan akkatti hin qabdu. Maallayni keetis natti hin jiru wanni takka illee. Maallayni asirra jiru kiyya malee awwanii na barbaaddu takka illee hin jirtu. Faraan dhageessiitiin hima obboleessa kiyya waan takka qofa narraa dhageeffadhu. Yaaddoo badii malee hiitee waan takka badii hin qabu anillee innillee. Si kabadii qabu. Kan maallaqa kiyya nyaate si duraan siif hin dhiise garuu maallaqa sanuu deebi'ee si hin gaafachuu ta'a. Akkuma ati yaaddoo seeratti fiddee hiite kanatti kan waa takka badii hin qabne anis deebi'eetiin namallee qabaachuu baadhu yaaddoon kunuu nama kiyya hidhaarraanii bakkasitti nafu. Deebi'ee si gaafadhee maallaqa sanuu sirraa fudhachuu ta'a. Duraan siif hin dhiise ammoo garuu si hin dhiisu har'allee borullee. Silaa na jaalatte kana hunda naa hin gootu. Anillee sin jaaladhu atillee nan jaalatin duraanuu nan jaalattu. Namni nama jaalatu kana hunda namarratti hin hojjetu. Dhageessee arrabooda waan takka natti hin qabdu waan takka sitti hin qabu. Akka yaaddoo dhuftee mana kanaafuutitti mana kanatti deebisuu keetu sin dhageenya nama booda waan takka walitti hin qabnu. Nan barbaades hin barbaadu obboleessa kiyya kabaja walii qabna. Deebitee yaaddoo mana kana dhuftee hiitee middaa fi deebisite yaaddoo ilmaan isaa keessatti duraanuu haati mana isaa ilmoo irra neeyitee biraa kutte atis hogguu deebitee ilmaan keessaa fuute akkam jechuudha kun xiqqishallee sitti hin dhagayamu. Anuma tanarraallee hin qaanfattu miskiina mana isaa jiraatu tanallee bakka dhorkuudhaafi kana hunda hojjette. Ana bakka dhorkitee silaa'oo waan Oromoo walii dhiidu lammiif jaan sanatti hin beektu.
nama waa beeku miti silaa nama waa beeku taate yaaddoo har'aan tana qabdee ilmaan isaa keessaa mana hidhaan galchitu waan takka hin beektu obboleessa kiyya ati siifi loon tokko malaan loon yaati doofaa baanan san dhugaa dubbachuudhaaf sanumaafuu yaaddoo ilmaan isaa keessatti deebisi badala isaa yoo na barbaadde kottu siifi jira fuuteeti bakka barbaadde sana nageeffadhu akkuma duraanii sanitti yaaddoo waan jettuun qabdi ilmaan isaa keessa narraa deebisi obboleessa kiyya hedduu takka rakkadheetiin jira nan cinqini ati laakiin hedduu takka gammaddee jirta gammachuu sitti hin fakkaatin tun sammuun yaaddu hudduu yaadda malee silaa nama sammuu yaadu taate har'aan tana abbaa ilmaanii qabdee ilmaan isaa kana keessaa duraanuu yaaddoon kun rakkataadha jettee anaa'uu mana kana fidde silaa inni rakkoo qabaachuu isaa san beekti har'a deebitee nama arabaa kashanyii teenyin ta'in ummata adii itti fiddee ummata afaan isaa hin beekne qabsiiftee mana hidhaa sababa xiyyaan hin neetu anuma barbaanaan akka duraan na fiddee dhuftee mana fudhate yoo dhiirummaa qabaatti dhiirummaa sanuu hin qabdu waa'ee oromummaa silaa'uu maaliif beekta silaa beekte ni hadooddaaf isaafuu ni hadoodda anaafuu ni hadoodda akka dallaala irraa na fidde sanitti akka obboleettii teetiin na laaltee mana arabaa san nageessitee dalagadhee waan warri keenya narra baasisan hunda firraa kafalinaan jettee naaf yaadda silaa na jaalatte tan qabdu na gargaarteeni warra keenya sanuuf narraa ergite hanqamte akkasirra baasan jettee obboleettii jettee na cinaa dhaabbatta obboleettiitti hin beeytu oromummaatti hin beeytu ati maaluma san loon irraa ol si qabee barrabbi ati silaa ganaa niin fudheetteeyu namni oromoo akkasitti heerumu hin jiru silaa oromoo fuudhuu barbaadde anis intala oromooti silaa na jaalatti kana hunda narratti hojjettee waa'ee nan dalagi nyaattee haala kanaan deebitee nama naaf hadoodee rakkoo keessaa na baasee mana isaa qabbanaan taa'ee akka intala oromoo tokkotti dibadhee dhiqadhee uffadhee jiraachuu jiru deebitee ilmaan isaa keessaa qabdee hiniitu rakkoo tana hunda si deema ammoo yaadduu deebisi mana kanatti deebisi sababa isaa anaatutu hidda isaa san bu'ee waan ati barbaaddu narraa waa takka hin qabdu ani sii bu'aa isa narraa mana deebisi ilmaan keessatti ilmaan isaa humaan beekan ni beekta ijoolleedha isa malee humaa takka illee hin beekan annan beekan qoonqoon an godhe narraa nyaatan ilmaan isaa kun hedduu takka rakkachaa jiran narraa mana keessatti deebisi abbaa mana deebisi anaas sii fayyadama ati ganaa tan fuutuu arabuma yaaddoo qabsiifte sayyoo fuute malee intala isaanii namni oromoodha kan tala si kan hin jiru oromoo kana godhaa dhalaa isaanii namni si kan hin jiru dhalaa oromootiin fuudhaa itteellee sammuu teetitti illee yaadiin ganaa waa takka sammuutti yaadiin kanaafuu daawwattoota keenyaa hanqa viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagayaan naa tura. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.